درسي كينيا درسي رياض الصالحين كتاب أدبا الربا جتشود سنير جرة باب جاء باب جواز الاستلقاء باب جرة جتشود باب جواز الاستلقاء على القفا بك جرة جتشود بسم الله الرحمن الرحيم باب جوازي باب بقاها توتي باب بقاها توتي الاستلقاء غرا ادسني ciisuun baqqaa ta'uti garaa addeessanii ciisuu jechuun dugdaan ciisanii garaa ol garagalchuun baqqaa ta'uti alal qafa qolee irratti ciisuun qolee irratti akkana gaciisuun baaba baqqaa ta'uti wa wad'i ihda ar-rijlayni kaa'uun ammas tokkoo miila lamaanii kaa'uun alal ukraa isa tokko irra kaa'uun yeroo ciisan sana immoo miila tokko fuudhanii miila tokko irra kaa'uun baqqaa ta'uu dubbanna jechuudha. إذا لم يخفى انكشاف العورة يروج تشودا إن صداني ساقمون عورة يرو صداني أكنت تشيسو دبان أكنت ميلكي كيسي يرو عورة أنكون الران ساقمون صداني جتشو يرون صداتين تشيسو أكنت تشيسون بقاته دبان قافا عورة نيكو لكن الران ساقمان نيكا جتين نوا أغر تيتمود إيسي وجوازي أمس بقاته دبنا القعود تاون وجواز القعود بقاته دبنا تاون متربعا ميل والجلج إيساني تاون ميل والجلج أبساني أرفتشان جتشو بر فقارك إلا فانجيسي ميل والجلج مرتي تاون بقاته دبنا غاري ومحتبيا xuulloftee xuulla'anii taa'uun illee baqqaa ta'uu dubbanna xuulla'uu yookaan biceessitee ofiitee taa'uun illee jechuudha. Gaarii baaba teessumni gaa ciisichillee baqqaa ta'uu dubbanna kun baqqaadha hadiisa ragaatti fidata. An Abdullah ibn Zaydin radiyallahu anhu annahu ra'a rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam Abdullah al-Mazaydi in arge ergamaa rabbii arge. مستلقيا غرا حدث حال ciisuun arge kan inni gara haddeesse ciisu jechuudha akka jechuun garaa isaa ol garagalche ilmasjidi masjida keessatti ergamaa rabbiitii akkanatti ciisu arge waadi'a ihdaa rijlayhi kaala ta'een jechuudha tokkoon miila isaa lamaanii ka'aa haala ta'een alal ukhraa isa tokkorra haala kaa'een jechuudha isa tokkorra haala kaa'ee jiru miila isaa tokkorra haala kaa'ee jiruun ergamaan rabbi akkanatti isaa ciisuun arge jedha muttafaqun alayhi bukaari muslim waan jaabir irraan si odeessa jaabir ilma samraa irraan si odeessa radiyallahu anhu allaan jibbana sarraa fageessu rabbii sarraa haa jaallatuuti qaala ni jedhe kaana annabiyyu sallallahu alayhi wasallam ni ta'e ergamaan rabbii ni ta'e idaa salla alfajra وقو صلاة فجري تربعا كان ميل إسا والجلج أفسطة في مجلسه تيسما ساكيسة ميل إسا والجلج أفسيت عججو حتى تطلع الشمس أما بأوت أدون حثناء بريدا حالتين أما أدون بأوتي إرغم ربي ميل إسا والجلج أفسيتا يرو صوبي صلاة كو as garagalee amma aduun faxalaq jedhee bareedee ba'utti miila isaa ol jala cabsee zikirii isaa akkana ergamaan rabbii masjida keessatti. Hadiisun sahiihun rawaahu Abu Daawud ghayruhu bi'asaaniida sahiha sanada sayyaan Abaa Daawud illee namni isa malee jiru illee odeessee jira jechuudha. Akkanatti teessee taa'uun baqqaa ta'uu dubbanna jechuudha. Miila ol jala martee taa'uu jechuudha. Gaarii akka nama maaliitti gaarii. arfachaan taa'u jechuun gaa miila ol jala martee fagaaraan lafa taa'u jechuudha. Gaarii waan ibni Umar radiyallahu anhumaa qaal ra'aytu rasuulallah Allahumma salli ala Muhammad sallim ergamaa rabbii nan arge jedha Abdallah ibn Umar ergamaa rabbii nan arge bifanaa ilkaaba
moggaa kaabaatti nan argee moggaa kaabaatti nan argee ergamaa rabbii muhtabiyan wafidhaa haala ta'een biyadihii harka isaatiin kan inni ofidhu haalan ta'een haakaza akkanatti kan inni harka isaatiin ofidhee taa'u haala ta'een ofidhanii taa'u beektaa miila kee lamaan dhaabdee harka kee fiddee miila kee irra baaftee akkanatti ofidhu jechuudha. Jilbi kee eessatti fidee maxxanaa laphee keetti maxxana jechuudha jilbi kee akkatti ofitee taa'u. Kan ergamaan rabbii akkanatti taa'ullee argeen jira. ووصف بيده الاحتباء وصفي قدي عبد الله المعمر أركساتين وفيدو سنة وصفي قدي وصفي جتشو وفيدو سنة وصفي قدي وصفي وهو القرفصاء إني طول لهولا جتشو وفيدو سن طول لاني تاولا طول لأو والجدني جتشو بر ميلك الأبدي أغارك لفاق أفسيفتي harka kee mogeessitee miilarraan baafta jechuudha ofiitee taa'u. Akkanatti kan ergamaan rabbii taa'ullee arge gizee qorraa tokko faa akkanatti namni hin taa'u namuu akkan qorrineefaa jecha. Rawaahul Bukaarii tadiisa kan odeesse waan akkanatti taa'uun illee argamee jira jechuudha. Waan qabiilata binti Makramata radiyallahu anhaa rabbi sirraa haa jaallatu rabbiin jibbina sirraa haa fageessu qaalat ni jette. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إرجما ربنا نرجع وهو قاعد حال النتاؤون القرفصاء طولؤون حال النتاؤون طولئه إتورجما ربي طولئه تاؤون أرججت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من أرجو إرجما ربي متكشعا كان إني إبلا في سي تاو صدا ربي تيجج يوكاو كان نفتك إسو تاو aluman argu fil majlisi teessuma isaa keessatti kan inni of xiqqeessee ta'aa jiru aluman argu jette urcittu nan hollachiifame jette nan holladhe jette isanni of buceessee taa'u aluman argu nan hollachiifame jette minal faraq sodaarraa jecha wallachiifame ay minal khawf sodaarraa jecha wallachiifame jette nan holladhe yookaan nan romme jette nan rommisiifame jette sababaan akkanatti xuullee taa'u sodaasaa sanarraa jechuudha gaar yookaan inni akkana xiqqaati taa'u kun ergama rabbii ta'uu gaayanuma romme jette. Rawaahu Abu Daawuda wa Tirmidhi abbaa Daawud odeesse Tirmidhi illee hadiisa kana odeesse xuullaanii taa'uun illee argamaadha jechuudha. Gaafa awraan keessaa qabne gaafa waan adda addaa mul'atin akkatti taa'uu dandeessa jechuudha. Waan Shariidi ibn Suwaydin radiyallahu anhu qaal marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii naan darbe jechuun narra dhufee darbe. وأنا جالس حالا تاون فين الردر برغمان ربي هكذا أكا كانت تالا تاون أكاميت تلات وقد وضعت رقمت حالا كاي يدي أرككو اليسرى يدي يسرى أرككو بتا حالا كاي جرون كلف ظهري ضد دوبتي أكانت كاو حالا أرككو بتا ضد كاي جرون واتكأت على اليت يدي حالا نركض جرون على اليت يدي teessuma harka kootii irratti haala hirkadhee jiruun teessuma harka kootii irratti haala hirkadhee jiruun akkas jechuun akkanatti harka isaa fuudhee in taa'a jira laa taa'ayyuu harka isaa bitaa fuudhee dudduuba ofii kaa'e kanatti itti hirkate jechuudha. Teessuma harka kootii yookaan hudduu harka kiyyaa irratti hirkadhe jechuun barruu lafa kaa'eeyyuu barruu sana akkanatti hirkate jechuudha. Na biran jirtan hoosilaasinitti agarsiisa akka itti taa'aa jiru kana. Akkanatti anaa taa'u natti dhufee ergamaan rabbii haqaala naan jedhe. أتقعد سنتيساتي مافتيسا قعدة مغضوب عليهم تاومسا نما إرتي دلنمي تاومسا نما إرتي دلنمي تاومسا دلن سوق أبو مافتيسا تاومسينا كان تاومسا نما إرتي دلنمي تيو نانجي رواه أبو داود بإسناد صحيح سند سيان جتشود أما كانت تاون جالة تمامي تجتشود تاومسا ربين نما ربين إرتي دلنمي تجتشود بطلعي مسجد فاكيسا جتشود Gaarii walumaa galatti adaba taa'umsaa kana keessatti dubbannee finne irra jechuudha inshaallah. Gaariidha baaba dabarse. Gaarii baabu fi aadaabil majlisi baaba adaba taa'umsaa adaba bootaa taa'umsaa naamusa bootaa taa'umsaa wal jaliisi. Naamusa nama wajjin taa'anu dubbanna mammoo naamusa bootaa teessuutii fi naamusa nama wajjin teessuu dubbanna jechuudha.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجما ربي نجد لا يقيمن أحدكم تكون كيسن تائن يوكا لا يقيمن أحدكم تكون كيسن كافتين إن كاسين رجلا قربان كاسين من مجلسه بوتاني تاوران كاسين أكاد يجون نمني توكو أكا نم توكون كافن نججون ثم يجلس فيه بوتاسنا تاو جت نمن كافتين أبنا جلاك يتستيس أن تنتا جتون ميت يجون نم توكو أكا نم توكون كافن بوتاسنا تاو جده ولكن قروا توسعوا وليبلسا وتفسحوا وليبلسا توسعوا جتون وليبلسا سنمتو ليبلسا جتون سنمتو لتسيسكا وليبوتانغا وتفسحوا وليمبلسا بوتا وليبلسا تعامله يبلو كينن تاجته نمني توكو نما كافتون هو ما نجتون وكان ابن عمر عبد الله بن عمر نتي إذا قام له رجل gaayaan immoo Abdallah ilma Umar immoo aadaa isaarraa yeroo namni tokko isaa ka'ee dhaabbate bootaa sana akka inni taa'u barbaade yeroo namni tokko ka'ee dhaabbateef min majlisihi bootaa inni taa'u sanarraa yeroo inni ka'ee dhaabbateef lam yajlis fi booticha sana keessan taa'u gaayyaa aadaa isaarraa Abdallah ilma Umar silaa gaafa namni sii ka'ee taa'i malee siin jedhe taa'uu qabda turteef shari'aan waa rakkoon qabu garuu Abdallah ilma Umar immoo isiidhuma kana eeggate isa ergamaan rabbii nama kaafattaniin taa'inaa jedheef jechayyuu isuma namni isaa ka'ee kabajaadhaa isa teessisu jibba Abdallah ilma Umar gaayyaa gaari muttafaqun alayhi Bukhari Muslim hadiisni kun maal nuu dallala jennaan anguddaadhaa'oo nama akkanaati bootaa isii kana tatteessi kai asin ta'a jechuun dhowwamaa ta'uudha jechuudha irraa hubanna jechuudha dhowwamaadha yoo namni isii ka'ee immoo garuu kabajaadhaa fi taa'i jechuudha gaafa san وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجما ربي قال نجد إذا قام أحدكم يرو دابته تكون كيستني يرو دابته جنات يرو دابته تكون كيستن غير من مجلس تيسما تقرأ يرو كاي دابته سلا تاجر فكينياب تارك يجمع أنت أنسان را كاي دابته يوكين غدي بيفين جامبينجي يوكين موجة تشربوا ما تتوقع حاجاتك باسيول ديبي ثم رجع إيغانا أي أراد الرجوع يو ديبي وفيد بكسنا دفيتا وفيد إليه غرا بكسنا فهو أحق باسمة التحقق سلا تاجر متي أجام فين جام ويتي كاي غدي باي متي ديبي تاو بربادا جرا متي بكسنا اسمة حق أجيتشو إسا تاو قبا رواه مسلم تريسا كان وديس جيتشو غاري أولوفي وأن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا نتاني إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم أقوير جما ربي تأكني يوكا يروير جما ربي تأفني جلس نتا أحدنا تكون كينيا حيث ينتهي بكما إساف جائتا هندي كينيا يروير جما ربي تأفني بكما إساف جائتا بكما رجعت تاجي تشوبر رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن أنما قد داول دربين تاجي تشوندك أبو تشوبر بكما رجعت تاجي يروير جما ربي بيردو فين مندو وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي نجي لا يغتسل انتقاتو رجل قربان يوم الجمعة ويا جمعة انتقاتو ويتطهر إن كل لفتو ما استطاع وان دندين إن كل لفتو من طهر كل نرى ويدهن إن دبتو من دهنه طيبة إسارة أرقا شيطو مناران دباتو أو يمسو تكاتك أتي انتقاتو من طيب بيته أرقا من إسارة انتقاتو كانك مسكي كانك شيطو مناك أبران انتقاتو تقاتينا فجتشو بر ثم يخرج إيغانا به إنبه يوكا به إنفو فلا يفرق بين اثنين gargar baasuu hin dhabu gidduu nama lama summa yusallii eeganaa waan salaatu maa kutiba lahu waan isaaf katabameen salaatee nafu jechuu bar summa yunsitu waan callisu idaa takallama yeroo dubbatu alimaamu imaamni yeroo dubbatu waa callisee nafu illaa gufira lahu amma deebiinsaa kun asitti dhufe jechuudha illaa gufira lahu rabbiin isaaf haraaramu malee namni kana hojjetee nafu jechuudha rabbiin isaa haraaramu malee
ما بينه وان قدو ساتي في وبين الجمعة أخرى وان قدو جمعة بروتاتي سافرارو ملينا فربين نمشتي كنان قيا جمعة إلا ديكاتيك إيغانا قل فتيك إيغانا شيتو دبتي إيغانا موجة dhaqee nama adda baasuu dhiisee nama jumaa keessa taa'u eeganaa immoo salaatee waan isaaf katabame eeganaa immoo yeroo imaamni dubbatu namni callisee illaa gufira lahu isaaf araaramamu malee inafu jechu gar rawahul bukaarii hadiisa kana odeessa hadiisa kana raawwan nutti argannu maali jennaan bakka namaa ga'e taa'u jechuudha bakka namaa ga'e taa'u achirraa hubanna jechuudha malee nama jumaa jiru tokko adda baaftee jennaan jumaa sana arganne jechuudhati bakka sii ga'ee teessa masgajuma keefattee masgajaa dhabdesi shaarbuma kee buufattee jechuudha. Waan Amr ibn Shuayb an abiihi an jaddihi radiyallahu anhu anna rasulallah Allahumma salli alaihi wasallam yaa Abuu Jubaa ergamaan Allah qaala ni jedhe laa yahillu halaalin ta'u jennaan halaalin ta'u yaa lirajulin gurbaadhaaf halaalin ta'u an yufarriqa adda baasuuni بين اثنين قدو المنما قدونا ملما جنات قدونا ملما الدباسون حلال تو إلا بإذنهما يوهي يمجر لماني تيمالي إلا نما جمعة تاو توك نما جمعة كيسة تأجر توكو حلال تو لتي الدبافت قدو تاون يوجر لمانو سي ايما مالي إني توكو سي ايما يو إني توكو إيسي وانجلايو جري لمانو سي ايامون درك ما جيجو أتي جدو جر الدباسو داف يو الدبافت تجري سين ايامين حلال سي بنتان يجو رواه أبو داود الترمذي قال حديث حسن وفي رواية لأبي داود رواية أبي داود يفتين كيست لا يجلس انتاو بين رجلين قدون ملمان تاو إلا بإذنهما أيما سالماني ملي قدون ملما تاو انتاو جتشو قافة جرسي أيماني موجان تاي وانو ذيفة من اليمان رضي الله عنه jimaa keessatti namni irra nama adda baasaan oolu dhaqee nama akkamitti wajjin taa'aa jiru gidduuttu jedhee dhaabataa bara ayee wallaaluma jarri si eeyyamuu qabu jedhee lamaan wajjin taa'aa jiran sun waan Huzeefata ibnul Yamaan radiyallahu anhu anna rasuulallahi Allahumma salli ala Muhammad sallim ergamaan rabbi la'ana ni abaare man jalasa nama taa'e ni abaare wasaxal halqati walakkaa dawrii nama taa'e ni abaare jennaan walakkaa dawrii jechuun nama naannahee taa'u keessa namni dhaqqee walakkaa sana taa'e ni abaare ergamaan rabbi subhaanallah namni naannahee taa'e jennaan walakkaa dhaqqeen taa'in rawaahu Abuu Daawud bi isnaadin hasaniin sanada hasanaan jechuudha gaari adiimni kun illee qixaa qaba jedhanii garuu immoo hadiisa gaari shawaahida adda addaatiin ni sabata jedhan warawaa Tirmidhii an Abii Mijladin أن رجلا قعد وسط حلقة نتاي جتشودا غربان توك ولكا حلقة جتشون دوري ولتنان نامي تاو كيسا ولكا سنة رفيتاي غربان توك فقال له زيفان نجد ملعون بركنا بارمادا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الرب ارغما ربي الرب محمد رتبار من مكنا أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم تكا ربي بر الرب نبي محمد رتبار مكنا كاين تايني جدينو زيفان غاري من جلس نمتاي وسط الحلقة ولكا حلقة نمتاي ارغمان ربي أباري ربي الله فان ارغمان رتباري جير قال الترمذي حديث حسن صحيح حديث نكون حسني صحيح جاجر الترمذين ولما قالت ولكا حلقة تاون أكن تاني راهو بنا جيجو نمو لتنان نيتا أجر دوك دوب جتيت يكوان غاري دوبا اينيو تاتي ولكان تاين جيجو انتو وانا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغما ربين دغاي يقول كان نجد خير المجلس الرجالان تاومسا او صعها الربلويسيتي الرجالان تيسما الرجالان بوتا الربلا بوتاتي فتا تيتي سكا بوتا بلا بوتا ريبو مو فتا تيكا تيتي سون قبل بال ابتي ولي گد گرگلتي كنا الرجالان بوتا بكو بلا غافتاو جتو بكا بلا برباد دوتاي رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري رتيجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس نمنتاي في مجلس بوتاوي كيست فكسر فيه كان الدمات يجور سخيست كان الدمات
kan heddummaate jechuudha isa keessatti lagaxuun hociinsi kan heddummaate ila namni taa'e bakka wayii dhaqee taa'e fakasura fiihi lagaxuhu kan heddummaate isa keessatti goo'iinsi kan heddummaate isaaf kan achi keessatti hedduu haasaa oole jechuudha dhaqee teessuma wayii taa'e bootaa wayii taa'e ka'ee kan haasaa achi taasa'ee ka'ee faqaala kan jedhe qabla an yaquuma min majlisihi otoo ka'een dhaabbatiin bakka taa'u sanarraa otoo ka'een dhaabbatiin kan jedhe subhaanaka qulqulleessuudhaan si qulqulleessa yaa rabbi qulqullummaan keeti allahumma yaa rabbi wabihamdika faaruun keeti jechuun ay ma'a hamdika faaruu keeti wajjinan si qulqulleessa ashhaadu ragaan ba'a allaa ilaaha illaa anta gabbaramaan haqaa si malee hin jiru jedhee ragaan ba'a astaghfiruka araaraman sirra barbaada wa atuubu ilayka gara keettiin toobaa deebi'a namni jedhe bootaa tokko taa'ee ta'e ka'e illaa gofira lahu rabbiin isaaf araaramu malee nafu duuba maa kaana fi majlisii zaalika waan bootaa isaa sana keessatti ta'e waan bootaa isaa sana keessatti ta'e rabbiin araaramuuf malee nafu jechuu namni yeroo dhaqee bootaa tokko taa'u waa hedduu haasaa oolaa bar waa hedduu walitti shakamsaami namni akkana jedhee ka'e gaa rabbiin isaaf araaramu malee nafu rawaahu tirmidii qaala hadiisun hasanuun adiimni kun hasanii sayya jechuudha akkam jechuu qabda re'ati yeroo bootaa tokko dhattee teesse jechuudha subhaanaka allahumma jetta wabihamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayka jedhii ka'ii deemi gaarii seera majlisa bakka teesse kaateeti jechuudha adaba isaati waan abii barzata radiyallahu anhu qaal kaana rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni ta'e ergamaan rabbii kan rasuulullah yaquulu kan jedhu ta'e biakrati gaarii inshallah mee hadiisa kanarratti dhaabna hadiisa abii barzaa kanarratti dhaabna asbullaa وصلى اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق